Haay akkam jirtu Sintaayoo jedhama. Akkaataa itti suuraa barattoota kutaa 8ffaadhaa riineem riisaayizii fi baakgiraawundii isaa itti jijjiirruu ilaalla jechuudha. Appilikeeshinii ID Photo jedhu pileestoorii irraa instaal goone jalqaba. Pileestoorii keenya ni banna. ID Photo kan jedhu sarchi goone jechuudha. Bifa kanaan sarchi eega goone booda ID Photo kan filannu isa kana filanna jechuudha. Install eega goone booda open goona jechuudha. Jennaan jechuudha. Saayizii isaa sirreessuudhaaf millimeetirii irra goona. Wiirzii 30 ni goona. Millimeetirii irra godhuun irraanfatamuu qabu gidduu kana jiru jechuudha. Height isaa 40 goona. Kana okay jenna jechuudha. Isatti aansee kaameraa shoot kan jedhu suuraa kaasuudha. Album upload kan jedhu irratti nuti ni tuqna jechuudha. Isatti aansee suuricha birataa sanii ni filla jechuudha. Erga nuu fide next jennaani gara jalaa kanatti background kan jedhutu jira. Kalarii garaagaraa irratti yeroo tuqne akkana jijjiira jechuudha. Garuu suuraa yeroo hunda backgroundiin isaa adii ta'uu qaba. Adii kana eega fillee booda mallattoo daawunlood fakkaattu kan gubbaarra jiru kana tuqna jechuudha. Isatti aansee xumurree jira jechuudha. Gaalaarii keessa seennee suuricha riineem suurichi kana jechuudha. Registration nambarii barataa saniitiin riineem ta'uu qaba. Edit jennaan jechuudha. Irra deebi'aa mallattoo sadeen tuqaa jalaa kanarratti tuqnee detail kaja'u tuqnaa edit jedhu tuqnaa. Kana guutumatti filannee registration nambarii barataa sanii barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf registration nambarii digitii 7 tokko akkanumatti fudhadhee ilaalu. Kana yoo ta'e fakkeenyaaf save jennaani jechuudha. Very good. Xumurree jira jechuudha. Appilikeeshinicha linkii isaa garee teelegiraamaa hoggansa jedhu irratti illee ergameeti jira. Achirraa buusnee fayyadamu install goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kana garee kanarra ni jira. Linkii kanarratti kilik yeroo goone Ketika Play Store application nu geessa jechuudha. Install jennaani kana fakkaata.